Geopolitiksii siyaasaa Itoophiyaadhaan jijjiirte OPDOdha asin jenne jechuudha. Maal akkam jee kan sitti himu feeta? Mee kam jee kan sitti himu feeta? OPDO'n hin injifanne jettee natti himuu barbaadde ati? Bara OPDO yeroo sanii keessaa yoo dhugaan Lammaa Magarsaa nin jaaladha jettee Lammaa Magarsaa fa'aa bara. Mee abbaa duulaa fa'aa abbaan duulaa Gammadaa abbaa OPDOdhaati. Isinii galaa? Ijoolleen tun hundinuu walaa Lammaa fi Abiyyii hundinuu ilmaan isaati. Warra gorsaa jabaa kaayoo jabduu lafa kaayee irra dalaysiisarraa nama tokko. Jaalattee jibbitee abbaan duulaa Gammadaadha. Duuba nuti nuun malee jechuudhaaf yoo Itoophiyaan filmaataan muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi OPDO'n if keessa nama barbaaddee bakka Lammaa Magarsaa jirutti siin jenneedha. Bakka Lammaa Magarsaa kan akkaan jaalannu jirutti if keessa barbaadanii dhabanii Dr. Abiyyi muummicha ministeeraa kanarra ta'e kana malee nama sadarkaadhaan ulaagaa isa fakkaattu guuttu dhabdeeti OPDO'n gurrabanii gaammana dhageeffadhu memma gurrabanii dhugaa miti naanji cubbuu zulmii abadan hin milkaa'u kun tokkolleen isaan milkaa'u. Na amane ana murtu guutoo siin jee na amane kakadheetiin sitti himaa jechuudha. Tokkoon isaan milkaa'u. Oromoon kanaafis waa takkan ta'u Oromoon injifatee jira. Warri arra injifannoo Oromoodhaa kunuunsaa jirus jara arra aangoo irra jiru kana feetu jaalatta feetu jibbita. Amanta amanuu baatta. Feetu girrisaa taata feetu jinnii taata. Waan feete ta'i hin dandayamu. Ayichaalim. Dadhabame waggaa jaha dadhabame gurbaan dhiisaa kaa nama tokko kan injifate kan ati hin dandeenye maatti rakkatta maatti dhibamta. Warra siyaasaan kufeef jecha maa dararama Oromoon maa wareegama dachaa kafala. Warra siyaasaan kufeef jecha Oromoon maa wareegama dachaa kafala. Aboo Rabbi sodaadhaa ummata Oromoo dhiisaa jechaa baanee bara. Ummatuma kana saba kana dhiisaa. Ummata kana dhiisaa jechaa baanee barboo. Wareegama dachaan kafalchiisana saba kana dhiisaa. Injifannoon akkanaan jiru hin injifattanii. Jarri kun isin dabre dhiisaa. Gattataa isaan jalaan qululloon doobbaa jalaan bishaan dhuga jetti Oromoon gattataa akka paartii siyaasaatti if jaara naamusaa fi adaba fi godha. Arraba dhiisaa arrabaan hin injifatan. Balaaleffannaan hin injifattu arrabaan hin injifattu. OPDO ilmaan mallasaa jechaa ooluudhaan hin injifattu. Sitti himne wayi arraa kaleedha. Waggaa jaha sitti himaa jirra. Dhaabbadhaa akki kun isin injifachiisu paartii siyaasaa cimtuu jabduu morkataa jabaa ta'a. Bakka uummanni Oromoo isin barbaadutti argama. Waltajjii dantaa uummata Oromoo irra dhaabbattanii falmuu qabdan irratti argama. Dhiisaa mootummaa tana kuffifna. Jara kana cabsina. Diinaa wajjin mari'achaadha. Diinaa wajji waliigalaa isaanii wajji waliigaluu OPDO wajji waliigaluu dadhabdee Oromoo wareegama dachaa kafalchiisuu barbaadda. Taa'i jennee waggaa jaha dubbachaa jirraa jechuudha. Waa malee Hacaaluun Hundeessaan duune. Eenyuutu Hacaaluu Hundeessaadha? Ajjeeseen qorannaa mataa isaati fedha. Eenyu sababatti ta'een #1 OMN #1 waggaa jahaan akkana jechaa jira if duba deebii ilaali. Yeroon qabu yeroon si wajjin sobaan dachii dhiitaa oluun qabu. Hin qabu yeroon tiyya xiqqoon tun qaaliidha. Jireenya kiyyaafuu qaaliidha. Dhugaa takkitti na keessa jirtu na keessaa calaqqiftuun sitti hime dabruuf deema fudhattee dhiifteen si qabdi. Tanaaf hin dhufa malee waan biraa takkaaf hin dhufu. Hacaaluu Hundeessaa OMN qalatee intarvii godhanii maaliif yeroo sanin mucaasan intarvii qeerroo jirtuu dhiiftee feerroo bittuu jettee mootummaatu horii siif kannee ati mootummaa hojii jirta jaanii mucaasan akka malee aarsan. Mucaan sun waan biraatii miti. Mana gumaamaa dhaytan. Baqqalaa fi Isqeel mana gumaamaa dhaqan. Maaliif qaceelfama diinaa fudhachuun isin barbaachise? Na biratti mana warra gumaa dhaquun abbaan fedhe haa dhaqu hattayyooniif jooharuu dhaqe jelaa hattayyoo jooharuu dhaqe. Na bira fudhatama tokko hin qabu.
Hacaaluun. Na biratti warra gumaa dhaquun Isqeelii fi Baqqeedhaa miti yoo Jooharuu dhaqe na bira fudhataman qabu jee aaraa ture mucaan sun jechuudha. Maaliif mucaan san intarvii san irratti OMN irratti dhiyeessanii akka intarvii saniif qophaa'u ha godhe Jooharuma mataa isaati. Intarvii saniif guyyoo wajjin akka Hacaaluun intarvii godhu ha godhe Jooharuma mataa isaati. Dhugaa san dubbannaa jechuudha. Hacceen kattiin daldalaa baatan sanii jechuudha. Kan ittiin ciiftanii ittiin diinaa wajjin gangalattan sanii jechuudha. Dhiiga namaatiin harka dhiqattan jechuun akkana jechuudha. Dhiiga namaatiin fuula dhiqattan jechuun akkana jechuudha. Yaa Rabbi haqa acceesanii baasi mucaa sanii mucaa guddataa san. Yaa Rabbi haqa isaa baasi nu tanaaf jennee dhiiga boonyee usne jechuudha. Dhiiga boonyee. Cubbuun sadarkaa saniin Oromoo geesse. Akkana siin jennee bara. Cubbuutu sadarkaa san Oromoo tanaan ga'ee siin jennee bara. Guyyoo waarii oo malee jira haccee arra yoo duute maal dhaammatta je'ee ka intarvii godhu. Nama lubbuun jiru akka nama gartee way waachisiisanii dhaammachiisanii arra yoo duute maal dhaammatta. Miidiyaa namaan juudha geessee ati Oromoodha. Hacaaluu hundee isaa jaalatta. Du'a isaa garaa si nyaate. Haccee arra yoo duute maal dhaammatta miidiyaa jee nama gaafatu yoo dhageesse ati kam jetta. Anaa miti bar ati kam jetta. Maaliif dubbiin hordofne? Maa dubbiin hordofne? Maa dhugaan hordofne? Maa dhugaan barbaanne? Gaafa dhugaa beeyte feetu jaalattu dhugaa hojii dhaabbattaa feetu cal jettee firraa gabbuutee teessa. Maaliif girrisaa oolta? Maa cubbuudhaaf tumsaa oolta? Maa cubbuu hojii dhaabbatta? Haccee fi nyaattanis katti daldalatee fi ka gurgurate isinumaa. Amanii liqimsi tanaas. Oromoodha kajjeesse. Abadan Amaaraa miti. Abadan Tigiree miti. Harka nama Oromootu haccee ajjeesse. Karoorri biraa duubaa godhamee TPLF hin godhamus harka nama Oromootiin du'e hacceen. Dhugaa tana liqimsii jenna jechuudha. Ani kan nama tokkotti gama siyaasaatiin kufaatii siyaasarraa hin haasawaa jira. Waa'ee kitaaba Ali Tsatsatin jirurraa dhimma hin qabu. Waan keessa jiru gaafa dhufe garra. Gaafa dhufe arkuu teenya. Itti rabbashamin mootummaa kitaaba kana maarree godhuu deemaa godhuu miliyoona meeqa baaftee xurumbaa. Dhaabi kana birraa. Kunuma takka hin fayyadu dhaabi. Gaafa dhufe garra waan keessa jirus. Already duruu namni hedduun nama waan keessa jiru duruu qara'ee fixee jira kitaabticha. Nama waan nyaate beektu waan dhugaan gaafatan jette Oromoon. Dhageessa. Tolli Joohar eessaa fi eessa jidduutti oolee yoo naan jetten sii hima. Bu'aa faayidaa guddaa Joohar mamma kabajaa guddoo uummata Oromoo biratti hin horeen sii hima. Odoo gara biyyaan dhufin 2018 odoo gara biyyaan dhufin dura qaabsoo miidiyaadhaan geggeeffamaa turte tan qaabsoon hoggansii qaabsoota bilisummaa Oromoodhaa warra duriif qaabsawaa turan gaafa biyya keessan turan gaafa uummanni Oromoo dhiiga duguuggatee qaabsoodhaaf lafaa ka'ee harka ol qabe. Yeroo tanatti sagalee miidiyaadhaatii fi sagalee barreeffamaan rakkoo uummanni mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan gayaa jirtu bal'inaan uummata addunyaatii fi sagalee ta'ee tumsa jabaa miidiyaadhaa sagalee ta'uudhaan qeeroo Oromoodhaa gurmeessuu keessa qooda guddaa raawwate. Qoodan dagatamne seena qabeessa hojii gootummaa hojii hayyummaa dalagee jennaan jiru. Abadan nam tokko tanarraa fuudhuu hin dandeenye. Waan yeroo sanitti dalageen isin himutti jira. Eega gara biyyaa gale 2018 injifannoo booda. Maal godhe waan Joohar godhe mee as baasii natti himi. Waan Joohar godhe natti himi takka takkaan achii booda'ee nama hedduun harkaa waan nama ajaa'ibsiisu. Hin fudhannu bar waan akkanaan liqimsinu. Hin fudhannu bar hin liqimsinu bar. Salphinaa bar fokkinaa siin jechuu jirraa bar. Warra akka waan Joohar kuni malaayikaa Rabbi biraa Jibriil ergameetti. Jibriil nabiyyii Rabbiitti ergame gartee akka waan ergamaa Rabbi. Rasuula ergamaa Oromoodhaa warra godhee haasa'u garraa bar. Akka waan Joohar Oromoo tana bilisoomse warra akkasin laaluu garraa bar. Warra akkasin yaadu garraa bar.
adeera kiyya obboleeysa abbaa ilma kiyya ifin sobin kun xiqqeenya keeti yokkasin nama hubatu taate. Daangaa dabartee jirta daangaa oromummaa fi daangaa rabbiillee dabartee jirta ati namni akkasii yaadu yoo jiraatte daangaa rabbiitii fi daangaa namaallee dabartee jirta. Joohar nama tokko namuma akka namaa tokko nama biraatii miti malaayikaa miti ergamaa rasuulaa miti na dhageessa. Gaarii dalagees qaba yakka dalagees ni qaba ilma namaati hin yakku. Hingaabbu jechi juukun sibiranni tole na fakkaata. Ansi himee bar odoo murtii guutoo ta'e amma Joohariin hingaabbu barreessitee miti ningaabba jiidee bi'ii barreessiin ja'aani ani. Kitaabni kun ningaabbaa turre sirriidha. Ningaabba ji'iin ja'aanii jechuudha. Mata duree isaa jijjiiriin ja'ani. Ningaabba kitaabni kun ningaabbaa turre sirriidha. Waan gaabbi nu hedduu qabna. Hin yakkinee nuti. Hin balleessinee nuti. Ifirratti lubbuu teenya irratti ummata keenya irratti biyya teenya irratti yakkinee nuti. Ni taphatta tapha haasoyta. Ni taphatta tapha haasoyta. Qishnaa haasoyta Oromoo irra qishnaa haasoyta. Ummata Oromoo irra qishnaa haasoyta. Jooharii yakku jechuu keetiin balleessu jechuu keetii nabiyyi rabbiiti jechuu keeti. No man, no. No siin jenna khalees no siin jechaa turre. Gaafa inni biitti tun hin jirtu maskaram soddoma booda fulbana soddom booda hin jirtu hoggaa juus ni jiraatti Joohar warra jee bar. Nalaali mee nalaali. Ni jiraatti Joohar biitti tun ni jiraatti warra jee ni bar. Arra siin baanu bar arraamii bar arra dhiisi. Guyya akkasi dachiin garagaltu oowwitu san ni jiraatti Joohar warra jee san. No, man. Stop. Joohar akkuma nama tokkotti ilaali. Akkuma nama tokko nama Oromootti ilaali. Akkuma nama tokko nama siyaasaa ka Oromoon jaalatutti ilaali. Gandattiin isin galin. Malaayikaa rabbiitii isin godhin. Hin balleessu jettee ilaalin. Ni balleessaa sitti himuu barbaadeeti. Balleessees jira sitti himuu barbaanneeti. Nama siyaasaa ta'e galgalaa ganama muummicha ministeeraa arrabsaa ooluun qeequu miti bar arraba. Arrabsaa ooluun Joohar siyaasaadhaaf ni injifachiisa. Siyaasaa Joohar galmaan gayaa. Muummicha ministeeraa Dooktor Abiyyi arrabsaa ooluun Shimallis Abdiisaa arrabsaa ooluun Joohar Mahammad Kaafaa'oo ni injifachiisa. Galmaan gayaa. Maal godhe gaafa biyya deebi'e Joohar maal godhe mee waan godhe natti himi. Waan ummanni Oromoo qabeenya isaatiin miidiyaa san jaarrate. Na dhagayi. Waa malee namoonni tokko gatii isaa fudhate gatii qaabsoo isaa waan laffa'e waan ummata Oromootti dadhabeef gatii isaa fudhate maa ummata Oromoo kanan dhiifne hoggaa jennu waa maleen akkana jaasitti fakkaate. Waa maleen akkana jaasitti fakkaate. Mana guddaa miidiyaa OMN banate Minisootatti kutaa Minisootaa Ameerikaa keessa banate. Miliyoona meeqa? Miliyoona 4 ol. Gurguratee mana qabeenya koomaniitiidha. Miidiyaan OMN'if ummanni Oromoo qabeenya isaa dhangalaasee gaafa jaarrate manaas biildingii guddoo itti jaarrate Joohar gurguree keessa kaayateen kunne. Keessa kaayateen kunne. But I don't care feetu lubbuu teetis gurguriif. Ani dhugaa saba kanaa yoo dabsuu barbaadde sitti daba malee dhugaa saba kanaa dabsuu hin dandeessu. Dhugaa saba kanaa dabsuu hin dandeessu hin jennee bannuti. Yakkamtoota warra gumaa mana gumaa dhaqe hadiinaa wajjin mari'atu. Ka Oromoo wajjin mari'achuu dadhabu. Narratti hin dhaadheessin Oromoo irratti hin dhaadheessin. Eenyu al Oromoodhaa miti inni niisi. Eenyurra Oromoo jaalatee eenyurra Oromoof dhiigee eenyurra Oromoof miidhamee ati fuuteeti warra waggaa 40-50 Oromummaaf cabee miidhame. Buqqaafamee godaansifame. Lubbuu takkitti Joohar Mahammad Oromoo caalchifta. No, Oromummaan akkanaa miti. Jaalaltiniis akkanaa miti. Siin sirreessu jira hoggaan akkana jiru. Seeha Joohar malaayikaa godhu, Jibriil godhu, Nabiyyi Rabbii godhuufin dubbachaa jira. Joohar yakkamaadha, cubbisaadha. Siin jedhin sitti hima. Ammaan sitti hima tolchee sirreessan sitti hima. Tawbaadha isa barbaachisa siin jeetiin sitti hima. Dhugaa sitti fakkaate ali tsatsatin.
Hingaabbu jecha juukana sitti fakkaate. Akka isaatti bar gorseetiin biyyoota addunyaadhaa hedduudhaan biyya 126 gorse. Tanallee numaan gorse. Gorsa kiyya diddee tanaafuu ani hingaabbu yoo caccabxellee jechuu isaati. Adeera kiyya. Very sorry. Very sorry. Very sorry. Boo. Joohar eega biyya gale hinaaffaan aangoodhaatis daabee aa'oo seenteeti. Cubbisuun itti fufte. Oromoo adda diiguu eegale. Lammaa Magarsaatii fi Abiyyi Ahmad ilmaan haadha takkaa ijoollee fakkaattu. Ka addaan diigee adda baase. Jowaar Maammadii fi Baqqalaadha. Ammoo ni liqimsita akkanatti hoo? Ni liqimsita akka kanatti. Namni muummicha ministeera Dr. Abiyyi fi Lammaa Magarsaa addaan eega biyya gale dalagaa godhatee ijoollee tana wal shakkisiisee siyaasaa keessa warra bakka takka dhumna malee biyya tanarrallee paasaabora keenya dhawannee abadan hin baanu warra jee waliin dhumna jee walii kakate guyyaa jabaa diinni arra dhumtan boru duutan ja'aniinillee feetan nu fitaa asiin gallu asiin kaanu abadan hin deemnus ijoollee jettee du'aaf walii wajjin gatteeyse warri adda diige tokkoffaa Jowaar Maammadii fi Baqqalaa Garbaati. Dalagaa biran qaban dalagaan isaanii isaan lamaan adda baasuudha. Kaayoo isaaniiti. Okay. 2018 meenatti himaa OPDO yoo jiraatan Jowaar Mahammad miseensa keessan ture dur Jowaar Mahammad. Miseensa OPDO ture Jowaar. Namni tokko wallaalaanis ta'u I don't know. Jowaar Mahammad OPDO ture isaaniitiitu viizaa dhawee fi barnootaaf ala ergee alatti barate jechi ji'u kun yeroo garii deddeebi'aa ture. Mee namni beeytan Jowaar yoom miseensa keessan ture OPDO? Jowaar miseensa keessan ni ture takka. Ani numaa'u miseensa OPDO ta'uu dhiisi yeroo sanitti gayoomina mataa isaatu hin qabu. Yeroo miseensummaadhaatu hin qabu. Ijoollee daa'ima jeetiin amana jechuudha Jowaar. Ijoolleedha daa'ima. Daa'ima ture Jowaar. Yeroo miseensa OPDO ta'uu dhiisi ifuu mataa isaatiifuu gayoomina mataa isaan qabu. Ijoollee ammaan tana haawuhii barachaa jirtu jechuudha Jowaar. Yeroo sanitti. Waan siyaasaarraas quban qabu. Yes, no. No, takkaa Jowaar OPDO hin taane. Miseensa OPDO hin taane. OPDO'n isaanan erganne. Yoo cubbuuf ta'e malee hin erganne OPDO'n. Maalitti waan OPDO'n ta'e beeka Jowaar? Maalitti garaagarummaa Abiyyi Ahmadii fi Lammaa Magarsaa beeka Jowaar? Gaafa injifannoon 2018 dhuftu OPDO'n torban tokko ol eenyu ulaagaa kamiinuu akka chaansii arra dhufte tana akka OPDO'tti akka Oromootti akka miisingoon akka hin dhabne nama ulaagaa gayaa qabu if keessaa baasuudhaaf torban tokko ol OPDO'n marii guddoorra turte. Marii jabduurra turte. Marii jabaarra turte OPDO yeroo sanitti 2018 gaafa jijjiiramaa saniin baana. Gaafa Hayilamaariyaam rizaayin godhe namuutu qaadhimamaa nama muummicha ministeeraa ta'uudhaan malee paartiin hundinuu qaamni hundinuu warra kibbaarraa Amaararraa Eeysarraa TPLF silaafuu buutee isin filmataa dhiyaachuu hin dandeessu isinis gara kibbaarraa bakka Hayilamaariyaam nama buusuudhaaf qopheessitee jirti. Garayyuun gaafa filmaanni deemu san OPDO'n akka Oromootti mataa isiitiin carraan tunarra carraa teenya carraa uummata Oromooti akkamiin hin goone ulaagaa kamiin akka dubbiin nu jalan galle nama ulaagaa guutuu if keessa akkamiin baafnaa torban tokko ol OPDO'n marii guddaa goote. Muummicha ministeeraa ilma eebbifamaa kana if keessa ol qabanii gad qabanii dadhabanii isa malee nama ulaagaa guutuu dhabanii baasan. Dhugaa dhaboo dhugaa miti OPDO'n arma keessaa yees namni keessa beeytonni hima. Dhugaa tana waan keessa beeynuuf dubbannaa jechuudha. Lammaa Magarsaatu aangoo tana dabarseefi. Are you foolish? Ati gowwaadha boo. Ati gowwaadha. Munaa Ahmad addee teenya qaali. Welcome dhiyaadha. Ati doofaadha. Aangoon tanuma bolola isiidhaatiif arra Oromoo cabsuudhaaf bakkayyuu seenanii mana gumaa hunda seenanii Oromoo hasaarsisuudhaaf gayanii rabbiin tokkichi nu eewale tana. Aangoo jechuun tanuma. Maaliif Lammaa Magarsaa muummicha ministeeraatiif dabarsa hoo? Maa dabarsa? Aangoo waan namni walii dabarsu
mee yoo lammaan magarsaa yeroo sanitti ulaagaa gayaa qabaate maaliif muummicha abiyyi dabarsuun maaliif barbaachise yoo gayoominni jiraate OPDO maaliif gaafa san lammaa magarsaa if keessaa filuu dhabde waan kanarraa yoo harwaan beeku qaba huma takka irraan beeku dhugaa walitti himna huma takka joor irraan beeku waan lammaa magarsaatii fi waan abiyyi ahmed irraa waa takka hin beeku joor arma taa'eeti gaafa OPDO nama if keessaa baaftee abiyyi ahmed achi kannatte gayoomina qaba jechuudhaan gayaadha gayaa namaati ulaagaa kamiinuu ni guuta jechuudhaan warra ulaagaan guunne hundaan biftee akka dhaabaatti akka paartiidhaatti OPDO'n if keessaa abiyyi ahmed kannatte achi baafatte ulaagaa guuta jechuudhaan maa gaafa san lammaa magarsaa ta'uu dhabe maa ta'uu dhabe naa deebiftaati ati girrisaan kun naa deebiftaa aangoon lammaa magarsaa irraa fuudhamtee abiyyi kannamte jirtu ta dabarsees hin jirtu abiyyi ahmed OPDO'n ulaagaan gayoominaan if keessaa filattee kannatte akkasuma milkooyti sababaan isiidha irrina ulaagaa takkallee akka nutti hin dhufne sababaa nuti nama filmaata wallaaluudhaan yookaan dogoggoruudhaan nutti hin dhufneedhaan namni nu keessaa ulaagaadhaan abiyyi ahmed hin gayu hin jiru jechuudhaan if keessaa dhabdee fuutee kannatte OPDO'n ulaagaa kamiinuu ni liqimsitamoo ni didda ati oromoodhaan ni liqimsitamoo ni didda Jawahar Mohammed maaltu isa moromsiise gaafa san maaltu isa moromsiise arma taa'ee diyaaspooraa taa'ee nin beekaa maaliif beeka abiyyi ahmed beekamoo lammaa magarsaa beeka waan beekuuf ni beeytanii duruu nama laafaaf jabaa adda beeke amma isinii gala nama laafaaf jabaa harka micciiraniis irraa waan fuudhuu dandeen duruu beeke qaroodha duruu beeke yoo abiyyi ahmeditti kannamte abbaan fedhe hin danda'uunis duruu galteeti liqimsi gaamee bishaanuma kanaan hoodhootti liqimsi bishaanin sii kanna bishaanin sii kannaatti liqimsi maaltu isa dhibee inni OPDO miti paartii OPDO keessa hin jiru miseensallee miti jara kana addaanuun beeku OPDO'n filatte maa isa filattaniif maaltu isa shakarse Jawahar gaafa san abiyyi kanaas hin beeku waan inni hin beeku nin beeka maali inni eessaa dhufee beeka abiyyi waan inni ta'e Jawahar gusanitti maali sobni hanqana ga'e cubbuun hanqana geesse maali nuti wanni irraa akka nama siyaasaatti irraa hubanne nama harka micciiruu danda'anii fi kan micciiruu hin dandeenye duruu adda baafate Jawahar duruu adda baafate abiyyiin ahmed hin danda'amu jechuun duruu galeefi liqimsaa gaamee anis bishaan kana fuudheetiin xiqqootti liqimsa atis itti liqimsi nuti ni wallaalle sitti bakkaate jaala qaalii isaatti guddee biraan akkam abbaa gameessa kiyya jabaadhaa garbi sinaa gargaaru waan biraa godhuu dadhabnu dhugaa oromoo dubbachuu hin dadhabnu haqa saba kanaa dubbachuu hin dadhabnu namaa jenneen dhiifnu abadan gaafa namni ummata oromootti roorrisu saba oromootti nuti gameeyyi dhagayi odoo filuun barbaachisee nuyi kanama filu arraa boodallee na amani liqimsi ka oromootti illee na dhageeffadhu liqimsi ka dhufuus nuuf filuu ta'a anaaf fila nama oromoof ta'u nama biyyaaf ta'u nuuf filuu ta'a na amani boo ni liqimsi taa liqimsi boo wooma lama arguu teenya oromummaa ta'e fuunee gidaaraan dhooyne saaxil sidhaabuu oromoo dhugaa taate oromummaaf dhaabbachuu qulqullummaan oromummaaf dhaabbachuu loogii gandummaa dhiiftee oromummaa qulqulluu saniif dhaabbachuu waa lama filachuu teessa jechuudha yoom takkaa akka isin jirtuun gabbaane isin dubbanne boo dhugaa jirtuun yoom takkaa taphatta bo'ati barbaachisu asii booda gabbaana jechuudha asii booda gabbaanee dubbannaa jechuudha dhaabaa boonurra malaayikaa rabbii taatee ergamaa rabbii taatee asii nurratti shubbiftanii dhaabaa nurra dhaabaa boo oromummaan salphisina dhaabaa boo oromummaa arsiilleen salphisina dhaabbadha dhaabaa boo ummanni kun ummata keenya ummata kabajamaadha shufuroo qilleensa kana gubbaadha nama salphiftu
Joohar barbarboo dhalaa miti dubartiidhaa miti bar ilma dhiiraati jaalala dhalo maali gurba maali isin fakkaati Joohar jaalanna maali Joohar nuti waan biraa dhiisi nuti intala takkittii nurraa fuute boo gurbaate soddaadha mucaa ati ijoollee daa'ima intala afran qalloon nurraa fuute intalti atiif jalaa qabdu ta bultii sii diidee bultii sii facaaftee si jala kutte obboleessa kiyya yaa mucaa keenya ilma keenya guddataa keenya mucaan tun raahaaf sittu dhufte maqaan siilleen doktor ililliidha mucaan tuni gaafa ati xaqilaa ministeera taatee isiinis gaaggiifti duree ta'uudhaaf jecha miskiina mucaa tana nurraan araraasini gadamsa taatee yoggu takka mucaa tanaan ol ceehuu gacceehuu mucaa tana nurraan araraasini rabbi sodaadhu mucaa tana nuu gammachiisi mucaa tana nuu bulchii jenneellee dadhabnee bara obboleessa mucuma tana nuu gammachiisi namni siyaasaan kufe hangi siyaasaa san bakkatti kuferraa deebi'ee ribiildi godhu adeeminsa amma irra jirtu milkii takka hin qabdu gad dhaabbadhu jenneeti hin milkooytu siyaasaa tanan cubbuu siyaasaa keessatti himmatti jirtu tanaan hin milkooytu abadan kun adeeminsa jallaadha if duba deebii bakkatti si jalaa miliixirraa tolfadhu siyaasaa jenneeti bar mee mucuma teenya tana intala afran qalloo tajaarsaa maatii si gadhiiftee si jala kuttee tana nuu gammachiisi nuu bulchii mucaa tanaan olii gaccecehaan oolini raahaaf sitti dhuftee mucaan tun doktooraa jennee si dadhabne bar si dadhabne Jowaar Oromollee dhiisi jennee si dadhabne bar biyya tanallee dhiisi jennee si dadhabne bar kabajaa firraan buusini if hin mulqini if dhiisi jennee si dadhabne bar siyaasaan akkanaa miti gad dhaabbadhu hambifadhu aboo hoggu takka mootummaa tana ani na ajaa'ibsiise akkamitti namni siyaasaa bakka dhibba guyya tokkotti arraba tokko waa dhibba tokko haasa obboleessa guyya tokko ifamaafuu faarsee bulaa girrisaa hay yoggu takka ol faarsa yoggu takka gad faarsa inni mataan isaa girrisaa aboo taa'ii mucaa teenya nuu bulchii obboleessa mucaa tana kabajaa nuu godhi mucaa tana nuu gama very sorry I'm very sorry Lala adeemisa jallaa akkanaa deemaa dhufe adeemisa kana keessa wal beeyna adeemisa dogoggoraa siyaasaa dogoggoraa adeemisa dheeraa karaarra dhufne kana keessatti wal beeyna na qofaaf beekaa tana ati hin beeytu hin dhageenye hin garre tanaafin irraa gaafatamta seenaa cubbuutiin barreessa yoo jette arra zabana kana keessatti in this generation seenaan kaleesii hin dhageeytiidhaa fi kitaaba ta'arrammoo harkaa ijateetiiti. Gurra keetiiti seenaa dhugaa galmeeffadhu yoo seenaa cubbuun galmeessa jette abadan seenaa cubbuu Oromoo irratti hin galmeessitu siin jenne jechuudha abadan seenaa cubbuu Oromoo irratti hin galmeessitu